Anatolee keessatti waraanni faashistii PP barataa yuunivarsiitii tokko ajjeesan. Gabaasa guutuuf Jaal Amartii Oromoo. Godina Kibba Lixa Shaggar Anatolee keessatti waraanni garboomfataa faashistii Bilxiginnaa barataa yuunivarsiitii tokko ajjeesuu isaanii jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen booji'amtoota ilaalcha sirna darbee ilmaan Oromoo irratti guyyuun duguuggaa sanyii raawwachaa jiran kunis magaalaa Baatuu keessatti adoolessa 23 2026 galgala keessaa sa'aatii tokko irratti barataa yuunivarsiitii boqonnaaf maatii bira jiru ajjeesuu isaanii jiraattonni magaalichaa ONM'if ifoomsaniiru. Akka keessa beektonni magaalichaa tokko yaada isaanii ONM'if qoodanitti barataa yuunivarsiitii Haramayyaa waggaa 3ffaa damee barnoota bulchiinsaa yookaan manaajimentii barachaa kan ture maqaan isaa Baqqalaa Kaasaayee Abbabaa kan jedhamu sa'aatii eerame sanatti magaalicha keessaa gara mana maatii isaatti utuu galaa jiru loltoonni faashistii Abiyyi Ahimad dhiiga ilmaan Oromoo qulqulluu dhangalaasuu araada kan taasifatan kun sababa tokko malee itti dhukaasuun akka ajjeesan himu. Barataan shiftoota Bilxiginnaan ajjeefame barnoota isaa waggaa 3ffaa xumuruun baatii waxabajjii keessa gara maatii isaatti akka gale maddeen biroon himu. Barnoota isaa alatti tuttuqqii siyaasaa akkasumas hariiroo obbo waliin akka hin qabnes itti dabaluun maddeen sun ibsaniiru. Murni Bilxiginnaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti daa'imman irraa kaasee haga maanguddoota buleeyyii fi hayyoota Oromoo ta'an namoota baratanii qaroo sabichaa fi abdii egeree Oromiyaa ta'an irratti tarsiimoo ajjechaa baafachuun hidhattoota lafoo fi humna qilleensaa kanneen akka diroonii, jeettii fi helikoophtaraa fayyadamuun duguuggaa sanyii raawwachaa turuun isaanii haqa lafa jiru ta'uu ibsameera. Aanaa Jimmaa Gannatii keessatti ergamtoonni Bilxiginnaa hawaasa nagaa dirqamaan yaasuun hojii dhuunfaa isaanii hojjechifachaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaaf Jaalwabii biyya. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii ganda guddattuu Jimmaa keessatti qeeliin maafiyaa PP torban kana guutummaa hawaasa gandichaa cufa dirqamaan yaasuun lafa milishotaa fi kaadiroota PP qochisiisaa fi hojii humnaa garaagaraa hojjechiisaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni himanitti milishoonni sirnichaa qonnaan bultoonni gandichaa hojii dhuunfaa isaanii akka hin hojjetanii dhorkuun lafa dhuunfaa isaanii qochisiifachuu irra darbanii dallaaloon isaaniillee afaan qawween doorsanii ijaarsifachaa jiraachuu dubbatu. Kana malees gochi abbaa hirrummaa kun haga ammaatti illee jabaatetti fufee jiraachuu kan himan jiraattonni namoota sababa dhukkubaa fi rakkoolee tokkoon hojii milishaaf hin hojjetin afan irratti ammoo reebicha, hidhaa fi darraan humnaa olii raawwachaa kan jiru yoo ta'u sababa kanaanis yeroo ammaa jiraattonni aanichaa guutummaan rakkoo ulfaataa fi yaaddoo hamaa keessa jiraachuun ifoomeera. Murni daba hawaasa nagaa irratti raawwachuun gammachuu isaaniif laatu ergamtoonni Bilxiginnaa aanicha keessatti adda durummaan qonnaan bultoota akka garbaatti dirqamaan hojjechiisifachaa jiran keessaa namni maqaan isaa Tolee Gemmoo jedhamuu fi fakkaatonni isaa biroon maqaan isaanii addeen baanee hedduunis akka jiran gabaasni arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee ni addeessa. Aanaa Shanan Dhuggootti lukkeeleen Bilxiginnaa walloluun dhaga'ame. Jaalfalmataa Lammii waan qindeeffate qaba. Godina Lixa Harargee Aanaa Shanan Dhuggootti waldhabdee gidduu isaaniitti uumameen milishaan Bilxiginnaa tokko harka bulchaa Araddaa dha'ee cabsuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti man. Araddaa Barakaa jedhamee waamamu keessatti milishaan Bilxiginnaa Jibriil Abdul jedhamu hojii keessan hin fedhu jedhee mana isaatti galuu hordofeen milishoonni warri kaan wal guuranii adoolessa 23 2026 mana isaa dhaqanii gatii waalqoo keenyaa fidi jechuun waldhabdeen cimaan gidduu isaaniitti uumamuu namoonni itti dhiyeenyaan beekaneeraniiru. Milishaan mana isaatti gale kunis qarshii 20 bakkan isinii fiduu hin qabu jechuun milishoota hunda ofirraa ari'ee bulchaa Araddichaa Ahmed Hassan kan jedhamu harka cabsee baduun ifoomeera. Bulchaan gandichaa harki cabe sunis yeroo ammaa kana miidhaa fakkaataa isaan irra ga'ee yaalamaa kan jiruu fi aanicha keessatti ergamtoonni murna Bilxiginnaa guyyaa guyyaan waldhabdee gidduu isaaniitti dhalatuun akka sareetti kan wal nyaachaa oolan ta'uu gabaasni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dhaqqabe ni addeessa. Aanaa Sayyoo keessatti ergamtoonni Bilxiginnaa daldaltoota saamuu fi mana daldalaa isaanii cufaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaalurgufaa Diina.
Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Sayyoo Gandamiinkoo jedhamu keessatti murni hawaasa nagaa dhorkatanii qaama hooggansa isaanii ol jiru gammachiisuuf ifaajan. Hidhattoonni PP torbaan kana guutuu sababa gibiraatiin wal qabate manneen daldalaa hedduu cufaa jiraachuu fi namoonni tokko tokko immoo qarshii 60 hanga 70 kaffalanii mana isaanii bansiifachaa jiraachuu jiraattonni gandichaa ONM feeran. Akka jiraattonni manitti gibirri duraan nama tokkorraa ji'a 3 qarshii 12,000 fuudhamaa ture jijjiiramuun qarshii 60 fi isaa ol namoota irraa guuraa jiraachuu kan himan yoo ta'u sababa waan kaffalan dhabaniif manneen daldalaa hedduun cufamaa jiraachuu jiraattonni dabalataan har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bifuma beekamu yeroo ammaa kana qaamni aangoo of harkaa qabu bilchiginnaan sababa wal waraansaan diinagdeen harkatti laamshee jiruuf jecha deebisee of ijaaruuf hawaasa duraanuu qaala'insa jireenyaatiin waadamaa jiraataa jiru irratti jaleewwan isaa bobbaasuun saamicha hamaa geggeessaa jiraachuu gabaasni jiraattota irraa ONM qaqqabe ni addeessa. Aanaa Jajuu keessatti loltoonni bilchiginnaa qonnaan bultoota nagaa hidhuu fi qabeenya saamuu ammeessan. Jaal Eeraan Gameessaa dabalata qabdi. Murni ajjeesuu fi gooluu irratti fuulleffatee hojjechaa jiru bilchiginnaan godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu gandoota garaa keessaa qonnaan bultoota nagaa hidhuu fi qabeenya saamuun hawaasa goolaa akka jiran jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma kanaan adoolessa 21/2026 aanaa Jajuu ganda Habulee muka gurraachaa keessaa qonnaan bultoota nagaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun mana isaanii keessaa ukkaamsuun mana hidhaatti guuranii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dabalataan ifoomsanii jiru. Namoota hidhamanii hiraarfamaa jiran keessaa muraasni maqaan Nugee, Muusaa Siraaj, Nasiriyyee Kadir, Idris Muhammad, Jamaal Hajii, Obaamaa Huseen, Suufii Kaliilii fi Amanee Kaliiloo kanneen jedhamanidha. Ittuma fufuun aanichuma ganda Simbixee Fincoo iddoo addaa Fincoo jedhamu keessaa dargaggoo maqaan isaa Jaabir Usmaan jedhamu jalaa qabeenya saamuun abbaa isaas obbo Usmaan Huseen mana hidhaatti geessanii gidirsaa jiraachuu jiraattonni ifoomsanii jiru. Qabeenyi isaan nama kana jalaa fudhatan horii gaanfaa 8, re'ee 25 fi midhaan kuntaala 4 fudhatanii gara magaalaatti geeffachuun mirgoo tokko immoo qalatanii akka nyaatan jiraattonni dabalataan har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Aanaa Abbaay Coomman keessatti milishoonni sirnichaa mooraa waraanaa bilchiginnaa gananii miliquu jabeessuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii biyya. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbaay Coomman keessatti torban kana keessa milishoonni bilchiginnaa maqaan isaanii Muleeta Shoomaa qawwee Akaamaa tokko waliin Daawwee Sooddee komaandara milishaanichaa kan ta'e mooraa waraana bilchiginnaa ganuun akka miliqan odeessi keessoo bilchiginnaa irraa argame raata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Odeessi keessoo bilchiginnaa irraa argame ONM'if akka himanitti milishoonni kunneen kanaan dura fedhii isaanii malee dirqiin mooraa leenjii milishaa kanatti akka makaman himanii wal shakkii fi wal dhabdee keessoo isaaniitti uumamuu irraa kan ka'e yeroo garaagaraatti hidhamaa fi darraa ulfaataa irraan gahaa turuu isaanii ifatti ifoomsaniiru. Sirni nama nyaataan impaarichaa ilmaan Oromoo irratti duguuginsa sanyii raawwachaa ilmaan abbaa malee guddatan hojii mataa isaanii hojjetanii of jiraachisuu hin dandeenye daandii gubbaatti gatuun dhaloota egeree biyyaaf ta'uu dhabamsiisaa fedhii isaanii malee dirree waraanaa isaanii hin ilaalannetti guuruun dhiittaa mirga namoomaa madaala hin qabne raawwachaa jiraachuun isaanii beekamee jira. Aanaa Baabboo Gambeel keessatti hidhaan ergamtoota bilchiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaate. Jaal Urgufaa Diinaa waan qindeeffatee qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti hidhaan ergamtoota bilchiginnaan jiraattota irratti raawwatamu jabaatee jiraachuu jiraattonni odeeffannoo ONM'if gabaasaniin ibsaniiru. Ganda Malkaa Eebichaa bakka addaa Gabaa Roobii jedhamu irraa adoolessa 20/2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Semeenaa Marii Maatiyoos Semeenaa Mangistuu Tafarii Waaqennaa Ligabaa fi Gannatii Kabbadaa jedhaman hidhatti darbatanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa himanitti qonnaan bultootni kunniin hirmaannaa jaarmiyaa siyaasaa tokkollee kan hin qabne ta'uu himuun caasaa obootti walimattan jechuun yakkanii kan hidhan ta'uu dubbataniiru. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni murna bilchiginnaa maqaa adda addaan jiraattota yakkuun saamanii dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuu hidhaatti darbachuu haala suukanneessaa ta'een ajjeesuu fi sarbama mirga namoomaa adda addaa irratti raawwachuu kan duraa daran cimsanii itti fufanii jiru. Aanaa Baakkoo Tibbee keessatti waraanni faashistii bilchiginnaa hawaasa nagaa irratti dararaa raawwachaa jiraachuun himame.
gabaasa guutuuf jaalfalmataa lammi. Godina lixa shaggar aanaa Baakkoo Tibbee ganda walqixxummaa iddoo addaa gabaa Musii jedhamee waamamu keessatti sirna dableeyyii waraana bilxiginnaa isin hordoftoota siyaasaa Abaawwa Booti jechuun namoota maqaan isaanii Asaffee Gaarummaa, Addaamuu Dirribaa fi Yeshii Boyyoosaa kanneen jedhaman badii tokko malee reebicha ulfaataa qaama laalessu irratti raawwachuu jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun murni badii malee guyyaa tokkoof illee waan gaarii ilmaan Oromoof yaadanii kan hin beekne sirna dableeyyii waraana bilxiginnaa ganduma kana keessatti hawwan Oromoo akka maqaan isaanii hin dhaamuun barbaachifne abbaa warraa fi daa'imman hedduu qaban afaan qawwee isaaniitti gargaaramuun abbaa warraa isaanii irraa ari'uun gudeeddaa raawwachaa turuu himanii kanneen biroo ammoo yaalii gudeeddaa irratti taasifamaa tureef hawaasni naannichaa birmannaa taasisaniifin irraa baraaruu maddeen dabaluun Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himaniiru. Murni maafiyaa bilxiginnaa ilmaan Oromoof gara laafina tokkollee hin qabne ajaja qaama olii irraa fudhatan galma ga'uuf hawaasanii bulchina ofiin jedhan irratti akkuma kaakilee fi abaabilee isaanii duraan saamicha horii kottee irraa kaasee hanga qarshii callaatti gudeeddaa irraa kaasee hanga achi buutee dhabamsiisuu fi ajjeechaa suukanneessaatti gocha seenaa fi seeraan hin dagatamne ilmaan Oromoo cufa irratti raawwachaa jiraachuun isaanii beekame. USA qoqqobbii dabalataatiin neetworkii faayinaansii Iraan Zanjaanii rukutte. Guutuun gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Ameerikaan jimaata kaleessaa dhaabbilee 9 namoota dhuunfaa 4 qoqqobbii Ameerikaan irra kaa'ame jala miliquuf carraaqqii taasisan faayinaansii Iraan qoqqobbii irra kaa'ame Baabaak Zanjaanii waliin hidhata qaban irratti qoqqobbii dabalataa akka keesse beeksifte. Ministeerri maallaqaa Ameerikaa akka jedhetti maqaan aaraan kun hojii Zanjaaniin Iraan keessatti hundaa'e kan waan jalatti hojjetuu fi dhaabbilee hedduu jijjiirraa qabeenya dijitaalaa isa duraan muudame deeggaran akkasumas hooggantoota olaanoo dhaabbilee sanaa irratti xiyyeeffata. Tiraayizeriin akka jedhetti Zanjaaniin pirojektoota bu'uuraalee misoomaa gurguddoo waliin poortifoolii adda addaa kan tajaajila faayinaansii daldala qabeenyaa dijitaalaa fi oomisha warqee fi dhagaa gati jabeessa of keessaa qabu fayyadamee galii qulqulleessuu fi maallaqa dhoksaan Iraaniif sochoosuu danda'ee jira. Sirni Iraan amala of eeggannoo hin qabneef gatii dinagdee guddaa kaffaluuf itti fufeera. Riyaalichi gara gadi aanaa galmee biraatti gadi bu'ee qaala'insa jireenyaa haalaan dabaleera jechuun barreessaan maallaqa Iskoot Beesentii ibsa kennaniin dubbataniiru. Tiraayizeriin faayinaansii fi haala mijeessitoota isaanii waliin hidhiitota sirna Iraan malaamaltummaa qabaniif qaqqabummaa dinagdee kutuu itti fufa. Waajjirri to'annoo qabeenya biyya alaa jalqaba Zanjaanii fi pirojektoota qabeenyaa dijitaalaa isaa gurguddoo lamaan seedii seeksii ekseenjii limiitii haala kanaan baatii amajjii keessa ramadeera.